nagaan isiniif haa ta'u maatiiwwan Orostuu Tube har'a viidiyoo biraan kan deebine yoo ta'u fiilmii bara 2018 gadhiifamee jaalatamummaa guddaa argate It Follows jedhamu waliin ilaallaa. Akka isin jaalattan waan hin shakkineef laayik gochuun jalqabaa. Namootni chaanalii keenyaaf haaraa taatanis sabiskiraayib gochuun maatii keenya ta'aa. jalqaba dubartii umuriin ishee mana 20 keessatti argamtu tokko mana keessa ariitiidhaan fiigaa baatee naasuudhaan aspaaltii irra oliif gadi yeroo jettu argina. Akka carraas namtichi ollaa ishee argee gargaarsa kan barbaadde yoo ta'eef ishee gaafata. Haa ta'u malee isheen namtichi ollaa ishee sanas abbaa ishee dhiistee fiigdee gara manaa seenuun konkolaataa ishee fudhattee imaluu eegalti. Dubartiin kun galgalaan qarqara galaanaa otoo teessu mul'atti. Abbaan ishees bilbiluun maal takka uumame ishee gaafata. Isheenis waan hundi nagaa akka ta'ee fi amma waliin haasa'aa kan jiran yeroo dhumaaf ta'uu akka danda'uu fi baay'ee akka isa jaalattu itti himti. Ulees ganama mucayyoon kun haala suukanneessaa ta'een miilli ishee cabee duute argina. Karaa biroodhaan jaalalleewwan lamaan Jay fi Huu jedhaman fiilmii ilaaluuf gara mana siniimaa galaniiru. Hanga fiilmichi jalqabutti taphachuu barbaadanii abbaan deebisuu dadhabe adabbii adabama tapha jedhurra jiru. Innis dabareensaa geenyaan dubartii bakka sana jirtuun waan ta'e jedhii kottu jedhee ishee ajaja. Jay gara Huun itti agarsiisetti yeroo galagaltu homtuu hin mul'atu. Firaankina gochaa jirtaa jettee yeroo gaafattu bakki kun akka ittiin tolle himuufin ka'anii sokko. Jay maal tokko uumamee fi maal akka argite gaafattus Huun eenyuun argeetoo hin taane bakkichatiin nageenyi waan natti hin dhagahamneefidha jedhetti hima. Galgalas irbaata nyaachuuf gara kaaffee tokko deemanii irbaata nyaachaa otoo jiranis namni wayii karaa foddaa isaan hordofaa jira. Isaan garuu namni akka isaan hordofaa jiru hin argine ture. Yeroo namatti tolu dabarsuufis gara qarqara galaanaa deemanii wal dhungachuu jalqabu. Jay gara konkolaataa akka seenan gaafachuun waan kanaan dura gootee hin beekne raawwatti. Erga fixanii boodas Jay konkolaataa keessa garaadhaan ciisuun waan godhan hundatti akka gammadde otoo itti himaa jirtu Huun duubaan dhufuun hamma isheen of wallaaltutti ishee ukkaamsa. Yoo dammaqxu fooqii guddaa namni keessa hin jiraanne keessatti of argiti. Waan yaadatu tokkollee hin jiru. Kan yaadatu tokko yoo jiraate yeroo namatti tolu dabarsaa akka jiran itoo itti himaa jirtudha. Huun dubartiin tokko gara isaanii dhufaa akka jirtu argee ariitiidhaan bakka sana akka deemtu godha. Dubartiin kunis guutummaa guutuutti qullaa isheedha kan sochootu. Huun waan kana jaalate akka hin goonee fi yoo ishee ajjeese malee bilisaan jiraachuu akka hin dandeenye dirqameenidha jedhee ishee dhiphisu eegala. Dubartiin qullaa sunis gara isaaniitti dhiyaatti. Huun dhiphatee otoo isheen isaan bira geessee miidhaa Jay irraan hin geessisiin bakka sana gadhiisanii bahuun konkolaataa keessa galchee mana isaanii balbalatti gatee sokka. Barandaarra taa'aa kan turan obboleettiin ishee Keelii fi hiriyootni ishee akka ishee arganiin ariitiidhaan gara ishee dhaquun ol ishee kaasu. Poolisiinis waamamee dubbicha adda baasuu jalqaba. Jayis waan poolisoonni ishee gaafatan hunda itti himuuf dirqama qabdi. Isaanis manni Huufaa eessa akka ta'e ture kan isaan gaafatanii. Isheenis asirraa xiqqoo akka fagaatu malee manni isaanii eessa akka ta'e kan hin beekne ta'uu isheetti himti. Boodas Jay gara hospitaalaa deemuun yaaliin akka taasifamu godhamuufis qaamni ishee hundi fayyaalessadha. Garuu sammuu ishee irratti dhiibbaan guddaa waan uumameef halkan hirriba keessa odeessuu watwaachuu fi qaajji'uu ittuma fuftee. Poolisoonnis infoormeeshinii isheen kenniteef argatanii gara fooqii sanaa sakatta'insaaf deemanis borsaa Jay irraa kan hafe homaayyuu argachuu hin dandeenye. Erga sakatta'insa baay'ee godhanii booda Huun maqaa sobaa baafateen isheetti fayyadamaa akka turetti himuun namni Huu jedhamu akka hin jirre irra gahaniiru. Jay qaama ishee irra miidhaan humaa gahuu baatus saayikoo waan miidhamteef hundumti ishee jibbisiiseera. Gara mana fincaanii yeroo deemtus waan ta'e natti godheera jettee waan sodaattuuf yeroo hunda qaama ishee sakattaati ture. Otoo kana gochaa jirtus karaa foddaa waan tokko mul'ate ishee naasisa. Adda baasuuf yeroo itti siqtus gurbaa ollaa isaaniitu kubbaadhaan foddaa rukutee ture. Yeroo boodas gara mana barumsaa deemtee kilaasii keessa otoo teessus jaarsi gaa'onii dhukkubsattootaa uffate tokko gara ishee otoo dhufu argiti. Kilaasii sana keessa barattootni biroon jiraatanis waan isheen argaa jirtu kana hin hubatan turanii. Dhimmichi dagachuu yaaltus waan ishee dhiphiseef kilaasii sana dhiistee baati. Dhiphina ishee kana kan hubate barataa Gireeg jedhamu tokko qofaadha. Jaarsi kun ammallee ishee hordofuu hin dhaabne. Koolidarii gidduu deemes ishee hordofaa jira. Isheenis fiigichaan mana barumsaa sana keessaa baatee sokkiti.
kan deemte gara mana hiriyaa ishii hojiirra jiru Paawul jedhamu ture. Waan ta'e hunda tokko tokkoon erga itti himtee booda mana isaanii keessa dhiirri waan hin jirreef galgala kan sodaatan yoo ta'e dhufee isaan bira buluu akka danda'utti hima. Akkuma jedhes ni dhufee garuu kan dhufee qofaas otoo hin taane hiriyaa isaanii Yaaraa dabalatee ture. Jee hirribni ishee fudhachuu jennaan gara Paawul isa TV ilaalaa jiru deemti. Yeroo jalqabaafis hidhiirra kan dhungatamte isaan ta'uu itti odeessaatoo jirtu sagaleen caccabu of ilaalee alaati dhagahama. Paawul waan kana adda baasuuf gara alaatti yeroo bahu waan adda ta'e tokkoyyuu arguu hin dandeenye. Yaaraa waamuuf gara kutaa olii yeroo bahus Jeeyis dubbii sana adda baasuuf jecha gara kushinaa yeroo ol seentu dubartii gara tokkoon ishee qullaa ofirratti fincoofteetu tokko gara ishee otoo dhuftu argiti. Yeroo sumas naasuudhaan fiigdee kutaa ishee seentee cufatti. Paawul faa kutaa hunda sakatta'anis homtuu akka hin jirre yeroo itti himan balbala isaan irraa saaqxi. Obboleettiin ishees tasgabbeessuuf yaalaatoo jirtu balballi rukutama. Deemanii yeroo irraa bananis hiriyaa isaanii Yaaraa turte. Rakkoonsa Yaaraa duubaan namtichi guddaa fi sodaachisaan tokko gara kutaa sanaa galaa jiraachuu isaati. Jeeyis iyyaan manicha jeeqaa foddaarraa utaaltee baatee naannoo sanarraa fagaachuuf saayikiliidhaan deemuu jalqabdi. Akka carraa konkolaataa keessa kan ture barataan Gireeg jedhamu tokko ammas ishee arga ture. Erga baay'ee deemtee booda bakka bashannanaa tokko keessa juwwaa irra teessi. Tasgabbaa'uu fi sodaa ishee ofirraa fageessuuf yaalii taasisaa jirti. Fagoorraas gaddoo argitee fiiguuf yeroo kaatu obboloota ishee fi hiriyoota ishee turanii. Otoo baay'een turin gurbaan Gireeg jedhamu dhufee isaanitti makama. Dhimmichas hundasaa guuranii yeroo itti himan innis isaan gargaaruuf eeyyamamaa akka ta'e dubbachaa bulanii hiwutiin magaala keessa barbaaduu jalqabanii. Akka carraas namni tokko eeruu kennee gara mana tokko seenanis manicha keessa eenyuyyuu hin turre. Manicha keessa waan hin fayyadne baay'een jiraatus waan nama sodaachisu wayii qaba. Qorichootni baay'ina qaban bakka tokkotti walitti qabamanii argamu. Haa ta'u malee Jee karaa foddaa fagoo ilaalaatoo jirtu nama beektu tokko argite baay'ee naati. Paawulis kitaaba argate otoo garagalchuu suura hiyyuu fi jaalalleessaa duraa arganii yuunifoormii jaalalleessaa godhattee turte ilaaluun kan mana barumsaa eessa akka ta'e soqanii irra gahu. Yerooma sana gara mana barumsichaa deemuun waan baay'ee erga adda baafatanii booda argama hiyyuu isa sirrii bira gahuun gara sana deemuu jalqabu. Akkuma achi gahaniin kan argan haadha hiyyuu ture. Jeeyis baay'ee naate. Sababni isaas yeroo fooqii keessatti ishee dhiphisaa ture dubartii qullaa ishee gara isaanii dhufaa turtedha. Hiyyuun waan kana kan godhe jaalatee otoo hin taane otoo inni hin beekin namootni akka isatti moranii fi mora kanarraa bilisa ta'uu kan danda'us yoo inni mora yookaan tosha kana nama birootti dabarse qofa akka ta'e isaanitti hima. Gireeg waan inni dubbachaa jiru kana amanuu hin barbaanne. Akka carraas gurbaan wayii achirraan otoo darbu gurbaa kana ilaalaa jedhee qubaan itti agarsiisa. Haa ta'u malee isaan namni achirraan darbuu isaa gonkumaa hin agarre. Sababni isaas morri sun isarraa waan hin baaneef bifa qijatiidhaan isatti argamu. Hiyyoon itti fufuun ati mora kana nama biroo sadaffaatti yoo dabarsite namtichis nama biraatti yoo dabarse qofa waan kanarraa bilisa ta'uu dandeessa jedhaanii. Kana gochuu yoo hin barbaanne ta'e garuu walqunnamtii saalaa nama biroo waliin yoo goote kallattiidhaan gara namtichaatti darba jedhee isaanitti hima. Gireegis ganamaan ka'ee bakka maatiin isaa duraan jiraachaa turantu isaan fudhatee deema. Hanga waan kun darbutti magaala keessa hamma jiraatan as jiraachuu wayii jedhee yaadeetu shugguxii maatiin isaa itti fayyadamaa turan Jeeyiif kennuun akka ittiin of eegduuf ishee barsiisa. Turtii boodas bashannanuuf gara qarqara galaanaa deemu. Akka tasaa dubartiin wayii gara isaanitti dhufuu jalqabde. Gireeg fincaan isaa fincaa'aa jira. Dubartiin kunis gara Jeeyi dhaquun rifeensa shiqat gootee dhaabdi. Warra kaanitti hin argamne turee kana yeroo argan nahanii Paawul taa'umsaan dhahee dhaabachiisu yeroo yaalu rukuttaa hamaa dhahamee kufa. Waan kana jalaa miliquuf fiiguun kutaa manaa keessa lixuuf yaalii taasisanis dubartiin kun isaan hordofti. Paawul miidhaan cimaan isa qaqqabeera. Warra kaanitti ijaan isaanitti mul'achuu baattus Jeeyi garuu waan argituuf shugguxiidhaan rukuchuuf yaaltee akka tasaa adda isaa argachuun dhooftee kuffisti. Isaanis xumurree jedhanii otoo hin boqotin yeroo bakka kuftee kaatee isaanitti deemuu yeroo jalqabdu Jeeyi ariitiidhaan balbala cufti. Sana boodas namticha guddaa kanaan dura argitee turte karaa foddaa agarti. Balbala cufanii kan turan ta'us karaa jalaan balbala sana caccabsanii. Haa ta'u malee jalarraan kan mul'ate Gireeg ture. Hafuurotni sun Jeeyi qofatti waan mul'ataniif Gireeg waan tokkoyyuu hin jiru jechuun naannoo sana sakatta'ee dhaba. Yeroo sumas hafuurri biraan karaa qaawwaa sanaan ol seenuu jalqabe. Isaanis balbala duubaan bahanii sokku. Dabalataan ammas hafuurri biraan ishee hordofaa waan jirtuuf
hiriyoota ishee otoo hin eegin konkolaataa Gireeg fayyadamuun miliquuf yaalii taasisti. Naasuu irraa kan ka'eef duuba ilaalatuu jirtu konkolaataa biraan itti dhufnaan konkolaataa sanarraa qabuuf ooyiruu boqqolloo keessa seenuun gaggaragalee miidhaa hamaan qaqqaba. Jay bakka of wallaaltee jirtu yeroo dammaqxus hospitaala keessatti harki ishee cabuun of agarti. Sagalee nama sodaachisuu fi darajaa irra bahamuu dhageessee naatus narsittii ture. Gireeg dhimma hafuuraa jedhamu kana hin amanee waan tureef dhiphina keessa galtee seeksii akka raawwatan gaafannaan yerosuma tole jedhee gammachuudhaan raawwata. Guyyootnis darbaa deemanii Gireegii fi Jay walitti dhufeenyi isaanii daran dabalaa deeme. Paawul ijoollummaa isaarraa kaasee waan ishee jaalatuuf walitti dhufeenya isaaniitti ni hinaafa. Gireegis hafuura maal kan jedhamu kun guutummaa guutuutti isa bakka ta'ee fi waan ishee barbaachisu hundumaaf ishee waliin akka ta'u waadaa seenaa fi yeroo hedduun akkuma darbaniin Jay hospitaala keessaa baatee gara manaa galti. Gireeg hanga ammaatti hafuura waan jedhamu hin jiru jedhee yaada. Haa ta'u malee kanaan dura yeroo inni fincaa'aa ture kan uumame waan yaadataniif warri kaan jira jedhanii isa falmu. Galgalas Jay teessee urjii ilaalaa otoo jirtu akka tasaa dubartiin tokko gara mana Gireeg otoo deemtu agarti. Yeroo dheeraaf erga balbala rukuttee booda kan irraa saaqu waan dhabdeef karaa foddaa utaaltee seenti. Jayis yeroo kana Gireegiif bilbiltus inni bilbila kaasuu dida. Kanaaf isheenis ariitiidhaan fiigdee karaa foddaa sanaa seenuun gara kutaa Gireeg yeroo geessu jaartiin tokko balbala Gireeg irra rukutaa jirti. Akkuma inni balbala irraa saaqeen utaaltee mataa isaarra baati. Jay garasitti yeroo dhiyaattu jaartiin sun yeroo dheeraaf morma isaa guutee waan turteef harkatti du'eera. Baay'ees naatee mana sana keessaa bahuun konkolaataa yaabbattee boo'aa gara bosonaa deemti. Humna ol waan dhiphatteef bosonuma keessa buluuf murteessite. Bula isaas galaana bosona cinaa jiru keessa namootni sadii jalbaadhaan otoo bashannananii agartee of tasgabbeessuuf jecha uffata ishee ofirraa baasuun suuta jettee gara bishaanii seenti. Yeroo xiqqoo boodas gara manaatti deebi'uun rafuu jalqabdi. Obboleettiin ishee eeguuf jecha ishee maddii rafuu jalqabde. Bula isaas ganama Paawul isaan ilaaluu dhufee erga xiqqoo haasa'anii booda akka ishee jaalatutti himuun dhungachiif yaalii taasisus isheen garuu hin ta'u jettee diddi. Sana boodas tasgabbaa'uuf jecha bashannanuuf murteessanii deemaa otoo jiranii Jay takka baaxii manaarra takkas nama qullaasaa jiru akka nama qaajja'aa jirutti argiti. Bakka bashannanaa erga gahanis yaamni tokko dhufee fi gandaa bishaan daakan irratti elektirikii guutuu sanaanneessanii maru. Sana boodas Jay suuta jettee bishaan sana keessa seenuun daakuu jalqabdi. Sa'aatiin akkuma deeman bokkaa jabaan roobuu eegalee jambee buusaa. Yerosumas Jay waggaa muraasa dura kan ture abbaa ishee argiti. Haa ta'u malee isatoo hin taane hafuucha ture. Warra kaanittis waan hin mul'anneef Jay qubaan bakka isaa itti agarsiisti. Isaanis isa dhaabuuf yaalii taasisanis hafuurri kun meeshaalee garaagaraa kaasuun itti darbachuun ishee dhabuuf yaalii godha. Paawul faas dhaabachiisuuf dhamaatii godhanis inni garuu sibiila wayii darbachuun mataa isheerra dhaha. Dabalataanis yaariif Keelii irratti miidhaa geessisee ture. Paawulis shugguxiidhaan dhabuuf yaalus harkasaa qofa ture kan inni argate. Keelis hafuurichi akka argamuuf uffata guddaa kaastee itti darbatti. Yeroo kanas Paawul addara dhabuun bishaan keessatti kuffisa. Jayis yeroo kana bishaan keessa bahuuf yaalii taasisu eegaltus hafuurichi miila ishee qabuun duubatti ishee harkisa. Paawulis dhukaasuu isaa itti fufuun erga xinnoo yaalee booda mataa isaarra argatee achi keessatti isa dhaha. Sababa kanaanis Jay akkuma taatee bishaan keessaa baati. Bakka hafuurichi ishee qabee tures madaa guddaa ta'eera. Taatee kana booda gara manaatti deebi'uun Paawuliif Jay yeroo jalqabaaf wal qunnamtii godhanii. Paawul bultii itti aanu nama waliin wal qunnamtii godhee hafuuricha dabarsuu barbaadu jalqabee. Gireeg yeroo lubbuun isaa waan darbeef hafuurri hamaan sun gara Paawulitti malee isatti hin dabarre ture. Dhuma irrattis Paawuliif Jay wal jaallatanii quba wal keessa galchanii otoo deemanii fi Jay ammaaf bilisa taatus Paawulin miidhuuf erga duubaan otoo mul'atu fiilmichi xumurama. Maatiiwwan koo turtii bareedaa qabaachaa akka turtan amanaa. Yaada qabdan komentarra nuuf kaahaa. Subscribe, like fi share gochuun hanga viidiyoo biraa wal arginutti nagaan nuuf tura.